خبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا MBO2 arraga MBO2 akkata jaarsa fi jaartiin naannoo garagaraa yeroo wallolan waliin ja'anii fi sababbi isaan irra wallolanii waliin ja'an kana fi jechuun waan isin bohaarsaa jennee abdii qabnu kana isiniif gartee gaarra dhiyeessuudhaaf akkana keessummaa tokkotti qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya illee gaa yeroo magartee afeerree ni gartanii mega keessummicha keenya sanii wajjin turtii gaarii akka gootan abdiin qaba. Itti aansuudhaan gaa wanni ani isin jechuu barbaadu MBO2 yeroo muraasa booda diraamaawwan ajaa'ibaa ta'anii fi akkasumatti keessaafu filmiiwwan afaan Oromoo seena qabeessa ta'anii fi akkasumattis nama ajaa'ibsiisan isin ajaa'ibsiisu. Yaa salaam maal jeetin isin yemda wajjanneetu magaafa fuula keessan duraan geenye laaltanii daawwatanii gaafa siyaatan ukkannatanii isa akkasiisan isiniif hojjechaa jirra. Gariis barreessinee kaa'u jirra. Gama fuulduratti filmiiwwan ajaa'ibaa kutaaleedhaan deemu. Kutaan tokko fichaan isaa sa'a lama guutuu deemu. Juuzaan akkasitti hamma kutaa 30 deema jechuudha. Itti aansuudhaan akkasumatti juuza lammaffaa juuza sadaffaa hamma juuza afuraffaatti dhumatu qaba filmiin keenya. Kana hunda gariis daleenee kaa'u jirra, gariis barreessu jirraan isin jechuu barbaade. Gama fuulduratti filmiiwwan keenya kana gaa daawwachuu barbaaddan. MBO2 subscribe gootan kan chaanaala keenyaaf haaraa taatan. Itti aansuudhaan viidiyoo nuti guyyaa irraa gadhiifnu kana like gootan nu deeggaruudhaaf. Yaada qabdaniif ammoo koomentii nuuf barreessitan. Akkasumatti hiriyoota keessaniin ga'uudhaaf share gootaniin isin jechuu barbaade. Kanumaan chaanaloota biraa kan artii afaan Oromoo hojjetan hedduu jira. Kan akka Oromoo Unite itti aansuudhaan akkasumatti AHMA yaa hajuu akkasumatti chaanaloonni hedduu jira. Akka seentanii daawwattan asumaaniin isin afeeraa akkasumatti chaanaala SB Baabbaaju Amarfaadhaan hojjetullee Oromoo qulqulluu ta'uun isaa waan shakkii hin qabne waan ta'eef chaanaala isaa seentanii akka like fi subscribe kan chaanaala isaatiif haaraa taatan subscribe gootanii akkasumatti isa deeggaruudhaaf like gootanii yaada isaa qabdaniif koomentii akka kennitaniif gamanumaan isin afeeraa. Egaa har'a nuti keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya kana wajjin gaa turtiin goonu turtii akkamii laata? Turtiin nuti isaa wajjin goonu akkamitti jaarsaa fi jaartii yeroo wal lolan jechoota akkam waliin ja'an laata? Yeroo nama kofalchiisamu nama ajaa'ibsiisamu akkam nama godha laata? Wayinaadha. Daawwattoota keenya akkuma isiniin jenne kun keessummaa jennes qabannee dhiyaannee jirra. Keessummichi keenya kun واحد بدان سنين مجا ميجا ولمان يساوي جتورتي بونه سنين جتا مي دروتي جا خيسوم تخينيا مكا خيسن داوتو تخينيا فا مكان كيا دكتور شاكر نانجراني قرو مكا خنا هاي ميجا شاكر كينيا وماتي متي مكا خنا اللي جا سبونسر راسي تاني متي جا مخفلو واتوس طبيعي لا عادي ده ميجا قمنو مانجا وان ولين جنة سني بيتامري وان قرتي اتنا افيرا دا كيرت خاصة تسنجا ميجا الرا سلالا ميجا قمنو مانجا اني قما قافين سقافة قلتي مجد برا قافين كيجا مي فكينيا هما درو خانو ما نانو اتي خيسات داتي قبضتي انجرو خانو ما نانو سني فكينيا جارسا في جارتين يرو اكم ولولاني مار ولولاني يرو ولولانو مار ولينجا الله تمي اكو ما بيكم نموني باينان دلغا قبني جارسيسي بوباي غلا ماليف نموني باي نانو خينتي جارتين غنا ونتفتي اني قطيو في أوفتيتي نوي أوفيتي في كمبر في فلاتيتي كان غرا أورويسا بوبو أورويسا تيتو بوبو كان دلقي هنگا دلقي دبيتي غلا جارتين تكتا كانوا مجرتي تربي جلسة إن أوروبا أوروسان دبي أوفرا وجتي وان وجتي دلقا خنا دلقي أوفرا غلا هيا إسين دركم نسي رايك كمالي دركبني شيء رايك كم أم فكينيا فكنا مشاهين الأبدي شايسن أوكي نمو وجه أن دادا خنا بونت دابتيتي أكا أدو سنكيس أولي يو أدو سنكيس أولي جرو إني وان تدبو في ناتا لكني دركم يصير رايك كم خنا كوبيسيتي إيجو قبض ماليف إني دبي قلا أما سمو أتو إني قالين أتو إنه لا إنسانين
simannaa godhuufii qabdi. Bishaan ho'aa qopheessitee eeguu qabdi. Maaliif mee fakkeenya fudhannaa amma namoonni tokko ni jiran dhalaan takka ni jirti. Jaarsa wanta sana utuu hin qopheessin yoo eegde jaarsi maal godhaadha? Egaa shaakir keenya amma tanarraa fakkeenya fudhanna amma fakkeenyaaf. Silaagaa akkuma ati naan jettetti dirqamni siirra jiru nyaataaf dhugaatii fi kana hunda qopheessitee eeguu qabdi beekta. Kana akka tasaa isin mee tan qopheessin takka haa fudhannu mee amma fakkeenyaaf gaa silaa dirqamni siirra jiru kana hin baanne jenna. Mee yeroo dura ol seene inni kamis seenaa achi boodoo mee maal waliin ja'an mee Dr. Shaakir. Intal Faatum. Ayyee. Yoo inni jedhee. Ayyee isiinoo. Oh Jamaal gale jaarsi kiyya ifatee dhanan dhiisu jedhaatuma kaati. Ayyee achi boodoo inni noo maal ja'a ayyee. Inni akkuma ol seeneen dadhabee ol seenaa halaas teessoon takka waziraatti ni ta'a ofirra. Ayyee. Intal Faatum bishaan hodhiftee jedhaani. Isiinoo maal jettiin? Jamaal wallaahi bar. Ayyee. Har'a akkuma tokko ta'ee. Akkam taate? Bar ollaa keenya kana dhaqeeti. Haadha ebaluu bira ka. Ayyee. Isii irraa oduun na qabdee bishaan illee odoo noo ifne. Intala amma odoo bishaan naannoo ifne akkana dalagaa irra olee galaa wanni jedhee. Wallaahi akkuma isin beeytanii bar. Amma meeqaa bishaan qabbanaa na fiddamoo maal yoonni jedhee. Mee amma ka'ee isin yoo deema sii bad intala bade intala rabbi sii balleessa jedhee waa baare. Ni lola jechuun. Ni lola. Ayyee. Duruu beektaa afaan kee ni daddarbama. Ati kan humna isa karaa. Atu naman taane wayii ayyee. Akkuma beekamu akkasitti. Inni jechoota kana jedheeni ka'e kalaas amma wanni darbe amma kaa'amee nyaanni laaqanni meeti yoo inni jedhee. Laaqanni hin godhamne. Laaqanni hin godhamne akkuma beekamu kaa laaqanni. Haayamee waliin boombiin qadhootu naan jaha. Itti fufiyaa. Laaqanni hin godhamne bishaan qabbanaa waan san ofirraa dhiqeeti kaa. Ayyee. Akkasii ofirraa ol galee xiqqoo rahaa godhee ofirraa taa'a. Ayyee. Mee laaqanni. Wallaahi. Wallaahi Jamaal kenna har'a bar warra abbaa gaaddisaa dhaqeeti kaa akkasitti jaartiin isaa sun kaa hin beektaame abbaa gaaddisaa. Inni sana booda ani oduu guuri siin jedhe gantarra deemi oduu guuri siin jedhe laaqana naa qopheessii akka dalagaa irra oolee galu ni beektaadha. Haaya boo. Wallaahi har'a bar jaartiin isaa diqqoo bar garaa kanaa qabdi isii gargaara jedhe ani isii gargaari jedhee ani isii gargaari siin jedhe moo. Ayyee. Laaqana keenyaa qopheessi yoo feete ollaa ni gargaaranii ollaan kama gargaaramu. Ayyee. Deemiti oduu isii irraa guurii koosiin jedhe ati laaqanni kiyya dirqama naa qophaa'u qaba sa'aatii an fedhetti. Hayi duuba waggaa kana mee isiinoo deebii akkam kannitiif mee nuufiti mee akka duraan sirriitti nu himte sanitti sodaatiin daawwattoonni keenyatti hin bu'aara waan akkanaati kara tokkoonis ergaadha qaba. Inni aareeti meeshaa walitti caccabseeti. Intal laaqana naan goone ayyee ammaan sirraa baasaa yoo jedhe itti ol ka'a. Ayyee. Lagi maal taara kun? Eega laaqanni naan dhiyaanne maaliif si fuudhe? Wannummaa si fuudhee ati bar akka ani waggaa dalagaa galee laaqana naa gootuufi. Ayyee. Ish ci deemi nurra. Dubbiin teen dhumattu kanamaa galgalee malolta. Ayyee dubbii. Kanamaa galgalee malola dadhabne dubbiisa namni qaaqa galgalli qaaqa. Yaa deema achi nurra. Ayyee. Yeroo kana inni aaree lafaa ka'a. Haaya. Maaliif wanni isaa dalagamu sun qophaa'ee eeguudha qaba. Inni tuma moosila. Dhukkee itti kaasa. Ulumaanu moosa. Ni tuma. Dhukku. Aadaa biyya keenya. Ayyee isii hoggaa ijjitu. Jechuun gaa ollaan dirmachuu jira waa hedduu jira gaamee amma fakkeenyaaf u'eetti moo akkami. Fakkeenyaaf amma Meenuma. namoonni baay'een waliin danda'uudha. Namoonni baay'een waliin danda'u biyya keenyatti maaliif barnoota isaanii ta'e ollaan sun. Fakkeenyaaf inni hogguu isaan jidduu Rakkoo guddaa jira.
Ahaa jechuun fakkeenyaaf ganda gartee hogguu waltuma kana ollaan ittiin dirmatu. Ollaan ittiin dirmatu. Amma naa galee gabaabduma naa galee. Ati amma namni ati irraa nuyi jirtu tuni dhalaa sana fiidee jechuudha. Dhalaa hojii. Malee silaa inni nu guyyuma tokko akkasitti loluun. Yes. Amma naa galte dubbii kana naa galcha. Achi booda tuma yaa innume akkamitti isin. Inni ni tuma. Uumeeti meejii. Amma isin iyya ofii eegalte. Duruu darsa ofiitiif carqii ofii ofirraa darbitee kaa'aasi. Iyya yoggaa isiin iyyitee fiigichatti eegalte. Inni qabeetuma ol deebiseeti ulaa ofii gaccufatee. Nituma. Ollaadhaan ollaa jennu fakkeenyaaf ollaa fudhannaa ollaan maal jedha? Warri eegaluu eegale kalaas. Aadaa isaaniiti. Aadaa isaaniiti ganama galgalatuma aboo warra kana dadhabne maal jedha ollaa? Hayyeega mee achi booda gaa. Amma tume yaannu amma erga tume booda isii ol deebisee yaannu achi booda mee isiin akkami haala akkamiin iyyaa jecha akkam dubbatti? Isin yeroo dubbattu maal jetti inni tume jenna tumamtee eega tumaa quufte booda dhalaan takka ni jirti maaliif abbaatu itti fuudhe abbaa isii kana. Abbaa mucaa kanaatti itti fuudha. Abbaan fakkeenyaaf magaalaa deemee haa jennu. Inni magaalaa deemee haa jennu. Okay. Magaalaa deemee yaannu. Amma abbaan abbaatu itti fuudhe silaa illee abbumaan nama fuudha. Abbaa isaatti itti fuudhee miree amma isiin mana jirti yaa. Abbaan magaalaa jira amma isiin haala akkamiin iyyitee jecha akkam jettiin isiin na oolaata. Ni bootti. Tumaan kee achi siiqu ganamaa galgal dadhabne ofirra. Galgalallee na tumta ganamallee na tumta. Ana jireenya na dhoorgite. Maali yoo jiraadde qoo ofirra. Ni jettiini. Inni intal gattaayi jedhaan. Ofirraa gattaayi. Odoo ati sana fi ta'uu baattee odoo ati dalayde odoo ati. Qorannaa san beeytamooti. Nama tumuu malee. Jettiini. Itti dallaneemi. Inni firaa taa'a isii illee gatteesse. Wallaahi tuma akkanatti ati na tumte kan yoo abbatte isin himatini. Abbaan maanaa galu qooyin eega. Namatti himattu hin qabdu isii. Maaliif? Abbaa isaa san ka isii itti fuudhe kana hin. Isumatti himatte jechuudha. Mee akkamitti mee irra deebime? Wallahi tuma ati akkana na tumte sana. Yoo abba isin himatini abbaan maanaa galu. Jettiini. Abbaan hoo gale. Abba. Mee as goraa gattaa ofirra waa isinitti hima. Maalim jettiitiya jedhaan. Inni ni kabaja. Maal taate yoo inni jedheen. Wallahi mucaan keessa waan hambise. Wallahi natti hambim. Maal si godhe? Dirri kiyya murtiin jiru kina akkana wallahi halam kennatumaa oole. Wallahi natti hambne. Jettiini. Maali sababni yoo tumaan teessan tun achi siintu. Mucaa kanallee dadhabne maal jedhaani abbaa. Inni dhadhabatu ofirraa mucattii tana dhiisuu didee. Wallahi bar wallahi ani jiruma isaa kanaa dadhabe. Odoo ofirraa kan na dhiiftanii iyyuu ani hin galaasu. Odoo ofirraa na dhiiftanii ni hin galaawu. Ni hin gala kan na dhiisa abba kanaas na eebbisa ani na ga'e. Ganama galgala ani fadhee iyyuu tuma mataa kana. Ni jetti. Abbatu haali jettiiti as ni tasgabbeesse jechuudha. Tasgabbaayi. Anaa walii isin araarsa. Anaa ubasaa kanaan fedhuwan. Maali tumaan akkana? Anuma moo. Ganama tuma galgala. Ana moo. Hojii ittuma. Gandi kun kinoo nagumaan jiraata. Anama akkana na tuma. Isiin maal qajeelle? Ama bilaashaan arge moo. Isiin. Jettiin. Inni firraa tasgabbeessee akkasitti kalaasi argaa. Amma fakkeenyaaf hotee hayennu abbaan dubbii ilaalee ilma kiyya waliin tuqin je'eeni walitti araarsee biraa deemee hayennu. Deemee miree arraboodatti deebite beekadhu jaan amma abbaan ni sossoba isaan lameenuu. Kana amma isiin ifii naasoyti badhalaa yeroo kana ifii naasoyti. Amma fakkeenyaaf maal isa goone mee kana? Mee maal isa goone mee? Bilaa shikkannutuma waan akkasii takka mee yoo jiraate jechuudha. Akkuma beekamu amma abbaa walitti araarseeti gara mana isaa deema. Inni illee akkasumatti hin ta'a. Dalagaa si eegaltii meeshaa walitti dhoofte. Meeshaa walitti dhoofte jechuudha. Meeshaa walitti dhoofte. Qaama bilaashaa argamu kana. Galana galgala tuumuuf qaama bilaashaa qabna moo. Tuumuma isaa kana dadhabne ifadhe wallaahi yaani. Anatoo warra kiyya deebi'eenaa hoyyaa wajjin jiraachuurra. Mee maaluma isa godhe anummaa.
wanni isa godhe qaba mee maali isa godhe natu qaama bilaashaa arge qaama bilaashaati kun nama galgala natu jireenya dadhabeen ish achi deeme nurra ayo duuba ame amma fakkeenyaaf hay jettee ayno amma fakkeenyaaf mana keessa tarsoo cabsu jirti خلاص ندمنا أقول ما ندمنا خلاص بقى باوا ولا ترى عرسي في ندمنا نجري تاني هم فكينا ما قال لي نيجي ما إنه ما قال ما جري لمان ولين أوديش ولين دوب بسمبر بانا كستيسات صدا جيسوس جريت كشو ولين أودون تكافي كان متكانيا تفاوتي كان متدورة خيسي وخانيا تسوق التجلي متبوت أتي وان مجيرن جتشو بربادي تيون دعون غرو بعدي أما سيجالي مي يروح أنا مي أكم تهم مي أكم مي أموج أكم ولين جد الله تمي قا دكتور شاكر galgalli ga kay nyaanni sun dalagama nyaanni dalagame dhufa ayye nyaanni ga dhufe nyaanni sun yooki waan waatu badee irraa dhufa waan turraan qata inni nyaata san kalaasiin xayyafu ima nyaateetuma maaliif irran kaatu kalaas ayye intalo kay algaanu afi mee rafna gara ribaanu yaasi jedhaani kay sireenu afi jaan jechu ni rafan isi inni fakkeenyaaf yoo gamana rafe isinis biruma rafti ayye yeroo kan amma dubbee ayye inni tas as garagalee raf ayye isiin aara sun of keessaa qabdi aara guyyaan ni tumisan of keessaa qabdi achi garagaltee rafte naan jechuu baat achi garagaltee rafte itti fufime yeroo achi garagaltee rafte taana inni maal jaan inni dhiiro ni araarfatamu inni ibaluutiya ana ati suuliina naarsini ani suulii sinaarsu waan akkasiiti ni sossobate ni sossobata ayye yeroo ni sossobatu kana kalaas harkaan achi hidhatee hoggaa inni qabu ish deemachi nurra guyyaa akkasii nutumaa oolee amma galgala maan nurraa fedha guyyaatumaa akkasii sannatumee amma galgala siigachi nurraa ayye tuve bashake tuve ayye ini dong amrita aja mati angkana ribu adi wani kena sirra rawatane watu jire je shukrin jawari mbe negaru jechun adi style mu kanau akkamiti kana korroju dandeese mumkin atigaa dubbiin waan nama dhibaa atigaa haalaga aadaa naannoo keessa jiraatanii wajjin istaayilii itti beekuu danda'an hedduu jira akkasittillee si waqqasuu hin barbaanne haa jennu gamma itti fuuna gamma bakka dhaabni irratti fuuna daawwattoonni keenya akka ittiin bohaaranii fi daawwattoonni keenya keessattis ati nama aqlii qabutti xiqqishoo hanjamaa wayii tapha haa fakkaatu malee ergaa qaba daawwattoota keenya itti fufi gaamee jechuun booda maal jana dhiiroo walitti araaramamu akkamiin beeyne gaarra dhalaan aqlii takka qabdi jaanii dhalaan aqlii takka qabdi takkittuma sana dungoon harkaa balleessanii jechuu takkaa jiraan beeyne istaayila akkasii fayyadamanaan jechuu baatu ayii jabaadha ayii kaabibuma saniin araarfatee dhungatee wajji bulanii kalaasonni ta'ee waan kana akkuma amma reefa achiinaa kaaftan wanni kun ni jira aadaa biyya keenya keessatti aadaa biyya keenya keessatti wanni arke fakkeenyaaf ollaa irraa ollaa irratti arguu danda'a akkasuma akkuma beekamu obboleessi fuudhee faa akkasitti kana keessa dhalaan gosti akkasii dhuftee rakkoon qabu naagalee jira jechuun amma gabaabumatti wanni jechuu barbaadde fakkeenyaaf ollaa jira obboleessa fuudhee faa jiraachuun ni mala kanuma kana keessa dhalaan akkasii dhuftee bifa saniin arkuu danda'ee yaadijuu qabde jechuun ani jechuun wanni nis gaafadheefis akka daawwattoota keenyaaf ibsituu fi malee sirrii namnummaan tokko namni fakkeenyaaf anamma yooniin naannoo kana jiraadde naannoo kana ollaa naannoo kana galan amala isaanii tokko beekuun hin danda'a jeeti yaada bifa sanii waan akkanaa kana hedduudha namni qabachuu danda'a anillee wanni si gaafadheef akka daawwattoota keenya warra nu daawwatan fa akka gartee ibsarraa guutuu fi wanni gaafii kana si kaasee fi egaa daawwattoota keenya tabakkan akkana kanaan akka itti bohaartan abdii qabna gamanumaan gaamee
osoon gartee gama xumuraatti hin deebine dura yeroo takka Dr. Shaakir deebi'eetiin Dr. Shaakir mee xumura irratti waan nuun jechuu fadhu yoo jiraate mee isarraa akkasitti dubbii takka irraa fuudheetiin gama kiyya as deebi'a. Waan kan onni kaasee fi onni isin interview na godhuudhaa fi na gaafattanillee anillee wanta kana qopheessee kan dhiyeesseeti daawwattoota nu daawwatanii fi kabajamtoota ta'een warroota biyya adda addaa irraa nu daawwatanii fi wanta kana daawwatanii sammuudhaan itti bashannananii jenneeti dhiyeessine. Kana booda inshallah yoo rabbi jedhe waan kana olii kan nama kolfisiisan kan nama gammachiisan baacoo faaruu adda addaa wantoota baay'ee jira qopheessinee uummata keenyaaf ni qopheessina. Egaa akkuma nu daawwattan daawwattoota keenyaa warroonni biyyoota adda addaa irra teessanii daawwattan galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaalannaa turtii gaarii isiniin jedha. Egaa gamanumaan anis akkasumatti daawwattoota keenyaan gargaartee egaa waan nu daawwattanii fi akkasumatti waan faana turtanii yeroo nu kennitaniif hedduu laal hangan takka laal hanga mana kanaa guutuu galatoomaa akkasumatti hanga mana kanaa kana takka isin jaalannaan isiniin jechuu barbaade. Gama fuulduraatti akkumaan yeroo jalqabaa isiniin jetti waa hedduudha isin qabannee dhufuudhaaf qophii irra jirraan isin jechuu barbaade. Qophii keenya amma eegaltii irra akkanatti tuqu jirra malee qophiin jalarraa hanga gubbaatti aktorootii Oromoo jajjabduu isiniif as baasu jirra kan addunyaa kanaan gattaa ajaan. Oromoon nama jajjabaa akka qabdu ni beeytanii isinunti ni beeytanii eejaafa akkasila Oromoon nama jajjaba qabdi takkiitii tana beeku qabdanii nama akkasiisan aktorootii gurguddaadha isiniif leenjifnee as baasu jirraa. Amma YouTube channel akkanatti naanneessuun keenya kun akka gartee isin nu babbarattanii fi malee waan guddaa isinii hojjechuuf jirra rabbi jee isinii rabbiitiin gamuunumaan daawwattoota keenya hunda keessan isin jaalannaa hanga qophii biraatii walitti dachaanu.